Ashama harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongomii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongomii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma walitti akka biyyaatti guyyaarraa maaltu gongomamaa wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Alalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa qabxii kota qofaa yookaan immoo gongomii kota qofaa guyyaa har'aaga wal dhabdee Tigraay keessatti keessumaa obboo Getachoo Aradaa fi akkasumas immoo Dr. Gabra Mikaa'el gidduutti guyyaa har'aa maaltu taasifamaa akka turee fi gidduu kana immoo isaan gidduutti wal dhabdeen taasifamaa jiru guyyaa har'aa immoo maalirra ga'ee kan jedhu qabadhee akkasumas immoo lola naannoo Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru irratti guyyaa har'aa oolmaan isaanii maal fakkaata kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo affeerraa kooti. Egaa qabxii kota qofaa kana keessatti yookaan immoo wal dhabdee naannoo Tigraay keessatti gidduu kana mudachaa jiru kana keessatti egaa haala ulfaataa fi haala rakkisaarraa yookaan immoo waraanni marsaa lammaffaa jalqabuu fi kan jedhamus amma odeeffannoon bahaa jira. Kanaaf naannoo Tigraay keessatti keessumaatii yeroo darbe irraa kaasee lolli achi keessatti adeemsifamaa ture keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa fi abboomaa Muudiduu yookaan muummee ministeera Itoophiyaa nuun hoogganu jedhanii akkasuma wal dhabdeen karaa Getachoo Aradaa dabalatee akkasumas immoo Dr. Gabra Mikaa'el dabalatee muummee ministeera Itoophiyaa wal dhabdeen taasifamaa turuun ni yaadatama waggoota muraasa dura jechuudha. Amma immoo wal dhabdeen keessumaa erga muummee ministeera Itoophiyaa obbo Getachoo Aradaa fi Dr. Gabra Mikaa'el gidduu kanarraa kaasee haala ulfaataa keessa akka jiruu fi uummanni Tigraay rakkoo hamaaf ammas saaxilamuuf akka jiru argamaa jira. Egaa gidduu kana keessumaatii immoo guyyaa kaleessaarraa kaasee obbo Getachoo Aradaa akka Tigraay gadhiisee yookaan Maqalee gadhiisee akka Finfinnee galeetu himamaa ture. Egaa obbo Getachoo Aradaas guyyaa har'aa sirruma akka Finfinnee galan dubbatanii jiru yookaan immoo akka muummee dubbatanii jiru jechuudha dhugummaasa. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa Tigraay keessatti bakkoota garaagaraa warreen Dr. Gabraalota dabalatee bakkoota garaagaraa yeroo isaan meeshaatiin magaalota hedduu qabatanii jiran ni mul'ata yeroo ammaa keessumaayyuu chaappaa yookaan immoo mallattoo ittiin hooggantoonni yookaan immoo hojjettoonni naannoo Tigraay keessumaa warreen obbo Getachoo Aradaa jalatti hojjetaa turanii isaan irraa fa'uudhaanii chaappaa amma warri Gabra Mikaa'el kun itti fayyadamaa akka jiran gadi bahaa jira jechuudha. Kanaaf waajjiraalee garaagaraa bakkoota garaagaraa keessatti warreen jiran achi keessaa amma to'annoo warra Dr. Gabra Mikaa'el gidduutti isaaniitu irratti hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kanatti Tigraay kan bulchaa jiru Dr. Gabra Mikaa'el jedhamaa jira. Garuu guyyaa har'aa ibsaa obbo Getachoo Aradaa kennaniin lolli akka ulfaachaa jiruu fi Tigraay keessatti wal dhabdeen akkuma jiru dhugaa jiru guyyaa har'aa dubbatanii jiru. Sarara darbee qaamni hidhate keessumaa erga muummee ministeera Itoophiyaatti mariin Viiktooriyaa argataa booddee waraanni muraasni hafanii jiru jechuudha. Tigraay keessatti keessumaa warreen duraan mootummaa federaalaa lolaa turanii ammas hiikkatanii hundi isaanii akka hin xumuramne beekamaadha. Kanaaf wal dhabdeen achi keessa jiruu fi Getachoo Aradaa fi Dr. Gabra Mikaa'el gidduu jiru uummata achi keessa akka uummata nagaa akka gaaga'aa jiru beekamaadha. Kanaaf gidduu kana wanti ta'amaa jiru guyyoota muraasa dura Maqalee akka isaan dhuunfachuuf lola kaasaa turanii fi akkasumas immoo magaala sana itti naannahanii dhukaasa banaa akka turan beekamaadha jechuudha. Kanaaf Mikaa'eliitiin immoo namni tokkoyyuu Tigraay bulchuu hin danda'u unurraa kana yeroo isaan jiranii dhaadachaa jiran ni mul'ata. Kanaaf chaappaas ta'ee akkasumas immoo FM raadiyoo naannoo Tigraay bakkoota garaagaraa dhuunfatanii akka jiran beekamu. Dr. Gabra Mikaa'el jechuudha. Kanaaf wal dhabdeen achi keessatti amma ta'amaa jiru keessumaatii Dabrazoonii fi lolli hamaan Tigraay keessatti illee marsaa lammaffaaf ka'uuf akka jirullee argamaati jira jechuudha. Kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti keessumaa obbo Getachoo Aradaa guyyaa har'aan isaan dubbatanii sodaadheen Finfinnee galee otoo hin taane parsantii 90 ol uummanni keessatti ka'aa jiru kun lola hamaa fi uummata Tigraay gaaga'uu akka danda'uu fi beela achi keessa jiruuf daraaran akkasumas yeroo lolli kanaan dura muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee lolli achi keessatti namoota hedduu darbuu fi akkasumas immoo namoonni daa'ima qaban dalee yeroo isaan bakkoota garaagaraatti lubbuun isaanii darbaa turan ni mul'ata. Ammas lolli kutee jechuudha. Kanaaf gama Getachoo Aradaanittiinis gama Dr. Gabra Mikaa'eliittiinis faayidaa dhuunfaaf yookaan aangoo mataa isaanii fayyadaman iyyuu malee lolli achi keessatti ka'uuf jiru yookaan marsaa lammaffaan achi keessatti aangoo irratti wal loluuf Gabra Mikaa'el gidduu jiru uummata nagaa gaaga'uuf akka jiruu fi sochiin achi keessatti illee taasifamaa jiru of eeggannoo cimaatiin akka deemamaa jiru argamaati jira. Kanaaf qaamni lamaanuu hidhatee waan jiruuf uummanni achi keessa uummanni achi jidduu jiru rakkoo hamaaf saalu gaaga'uunsaa waan kanaaf gara fuulduraatti immoo maal akka ta'u walumaan kan laalu ta'a. Qabxii kun lammaffaa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa haalaan jabaate akka jiru beekamaadha.
Kanafi lolli achi keessatti ammas egaa loltoonni gama lamaaniinuu amma gama Eertiraatiinis gama Itoophiyaatiinis egaa fiixeerra gahee akka jiru foormii poolisiin addunyaallee gabaasee akka jiru beekamaadha guyyaa har'aa jechuudha. Kanafi bakkoota garaagaraatti keessumaa loltoonni gama lamaaniinuu bobba'anii akka jiranii fi lolli hamaanillee isaan gidduutti deemuuf akka jirullee argamaati jira jechuudha. Wallabdeen Eertiraa fi Tigraay wallabdeen Tigraay fi Itoophiyaa jechuudha. Akkasumas immoo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti haalli ulfaataan amma deemaa jira jechuudha. Haalli ulfaataan kunis loltoonni gama lamaaniin meeshaa gurguddaa hidhatanii akkasumas immoo loltoonni Eertiraallee daangaa Itoophiyaa lixanii bakkoota garaagaraa farda dabalatee bakkoota garaagaraa meeshaa gurguddaatiin rokkeetti dabalatee yeroo isaan bakkoota garaagaraa qubachaa jiran guyyaa har'aa amma dubbatamaati jira yookaan argamaati jira. Kanaaf lolli ammas naannoo karaa Afrikaa of jiru isa achirra darbeeyyuu amma Tigraay keessatti illee lollumti karaa Eertiraa dhufuyyuu Tigraay miidhuu danda'a kan jedhu odeeffannoon ammas bahaa jira. Waldhabdeen ammas keessuma biyyoota garaagaraa dabalatee lolli Eertiraa fi Itoophiyaa ulfaataa waan jiruufi isaan gidduutti illee giddu galiinsa akka taasisan illee bakkoota garaagaraati yookaan mootummoonni garaagaraa dubbachaa jiru. Garuu gama lamaaniinuu gama Itoophiyaatiinis lolli jabaan yookaan immoo qophaa'insi guddaan gaggeeffamee akka jiruu fi waraana guddaa gara daangaatti bobbaasanii akka jiran argamaa jira. Akkasumas immoo gama Eertiraatiinis loltoota hedduu gama warreen Sudaan turan illee daangaa Sudaan deebisanii gara daangaa Itoophiyaatti yeroo isaan bobbaasanii jiranii fi hundi isaaniillee daangaa Itoophiyaa irratti qubatanii akka jiran gama loltoota Eertiraatiin argamaati jira. Kanaaf lolli kun haalaan ulfaachuun isaa waan hafu miti obbo Isaayyaas Afeworqii fi akkasumas immoo Dr. Abiy Ahmed gidduutti jechuudha. Kanaaf gaaga'insi gama lamaaniin uummata nagaa gaaga'uunsaa waan hafuun fakkaatu akkasumas immoo faannoo fi mootummaa gidduutti bakkoota garaagaraatti ammas lolli waan dhaabbate miti. Gama lamaaniin egaa keessumaa gama mootummaatiin ibsi bahaa turuun ni yaadatama keessumaa faannoo balleessineera ajjeesneera kan jedhu amma immoo bakkoota garaagaraa keessumaa Goojjam dabalatee bakkoota garaagaraatti uummata nagaa yeroo gaaga'aa jiru ammas argamaati jira. Keessumaa namoota nagaa irratti dhiibbaan gama mootummaatiinis gama faannootiinis gahaa jira jechuudha. Rakkinni guddaan ammas naannoo Amaaraa keessatti gama fanxaaleeyyii Amaaraatiin mudachaa jiru daran uummata Amaaraa yaaddoo guddaa keessa gashee jira jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungumii guyyaa raagaa wal dhabdee naannoo Tigraay keessumaa obbo Getachoo Aradaa fi Dr. Gabramikaal gidduu jiru uummata Tigraay gaaga'uunsaa yookaan marsaa lammaffaaf lolatti gashuunsaa waan hafuun fakkaatu isarratti biyyoonni addunyaa kan ta'an biyyoonni 25 lolli naannoo Tigraay akka dhaabbatuuf yookaan giddu galiinsa akka giddu galanii akka isaanii daangaan achi keessaallee akka kabajamuuf akkasumas immoo lafti isaanii saamamee jiru akka kabajamuuf mariin Viiktooriyaa hojiitti akka hiikamuuf illee biyyoonni 25 giddu galiinsa yookaan immoo irratti ka'anii yookaan dubbachaati jiru jechuudha. Kanaaf araarri gidduu isaaniitti yookaan immoo obbo Getachoo Aradaa fi Dr. Gabramikaal gidduutti araarri hin ta'u taana yookaan waliigalteen hin ta'amu taanaan uummanni nagaan Tigraay keessa jiru gaaga'insa guddaaf waan hafuun fakkaatu yookaan rakkoo guddaan yookaan marsaa lammaffaaf lolli ka'uunsaa waan hafuun fakkaatu isammoo garmuu hundaatti waliin kan laallu ta'a. Lolli Eertiraa fi Itoophiyaa ammas daran hammaachuunsaa yookaan immoo qarqara irra ga'uus yookaan immoo fiixeerra ga'uuf lola akka jiran gama lamaaniinuu argamaati jira. Loltoonni gama hundumaatiinuu daangaa irratti bobba'anii akka jiran gama Itoophiyaatiinis gama Eertiraatiinis jechuudha. Inni kunis biyyoota lamaaniif yaaddoo guddaa akkasumas biyyoota addunyaaf yaaddoo guddaa argisiisaa jira. Isarrattis biyyoonni garaagaraa yaaddoo qaban ibsachaati jiru jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungumii guyyaarraaf qabadhe kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gungumii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horn Miidiyaa fa'a waliin turtii gaarii qabaadha.